Tunis ni dabartii kutaa 15 dhageeffadha. Hayyaa'uma Tunis ni dabartii tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Hayyaa'uma Tunis dhuma qotti lubbuu ani yaktee inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jabir Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma Tunis ni dabarti tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Caaltuu guutuu Muusaan dubbisaatii keessummeessi. Haaya. Muusaa hojii jirta asiin dubbisuu fadhe. Umaara kinan qabu fardii yoo taate deeqaa 10 seeqanuu ni danda'a. Sunnaa miti anaaf fardiidha. Eeggadda baruu gaalli si lallabee si yaa'uu hin dhageenye. Bari yeroo namni alanna yaamu dafee na waaddu. Maqaan fakkaatu namni qabus hedduu waan ta'eef hanqaa mirkaneeffadhu dafeen dubbadhu. Dhifama haa garuu. Uumamaa. Ahaa yaadadde hunno. Bar deengadda osoo hin ergan kafaliniin deeme. Eegumaan taaksii keessa seenee yaadadde kam. Odoo bilisee kanaa fi haaraati sirraa muradhu. Muusaa rakkoon qabu ragi keenaan cufaa dhiisi. Umaa callaan ni jirtii bara. Laalaa dhiisi bakka dhiisi. Duuba waan biraatu maal feetu waan akka keekisaa sii dhufu. Amma laaqana nyaadde nan barbaachisu. Muusaa dhiyoota Somaaliin sin balleesse. Nangallee bilisee. Kaafee hiyyaas fayyadamuutti hin jirtan takkaa wal harkutti hin jirru bara. Annumaan dhufa garuu guutuu takka. Sii miti bal dhugoomsaa fa'a marwaan fa'a. Tasaanii gaa isaanii beeka. Ankuno gaa rabbiin alaafisee numaan fayyadama. Jechuun akkaataa keessummeessuu kan nyaatu isiniif hin ta'in moo waan isinii dhiyeessinuuti isin hin gammachiisne moo amala hiyyaatu isinitti hammaate moo tanaa baasaame. Bilisee sila akkanarra sanduuqa yaadaas keessa irraa rifa. Maaliif si fakkaate abbaan koomii qabu achi keessatti galchuu ni danda'a? Natti hanjama jirta Muusaa. Dhugaa qoosaa miti. Bargaan eegee hidhaadhaa beet akka marwaan hin gaafanne Muusaa. Meenoo araarsaqa. Wallola qabdanii? Innis naan bilbilee takka. Atoo bilbiltee fi? Anis waan bilbileef. Duboo siituu wallola jechuudha haa? Lakkeen bilbila isaan qabu beeyte. Siifiin kan nahaa? Nis daadha lakkeen asummaan silaa gaaf tokko fiddee dhufte as. Tole jedhee ni dhufa duboo marwaan xiqqoo ifi bula. Noora arsaqa filis Muusaa. Wallola maaratti wallolta mi'a adda baasii naafi mi'a? Lakkee yoon hin dhabne bara kanuma walirraa calcal jenne. Duboo naafisii wallollee naan jeekamiin jaannan. Ugu takka gaafa isaa ijoollee gartanaa bilbileeti. Haadha kun telefoona fiyyaaya. Okay, hagamana kana? Khadija mila majuuqana. Taate siifin bilbila inshallah. Fixattee? Maaliif akkana jajjartoo? Dalagaa takkaaf barra ni eeguu jirani. Garuu zanniin badiin bilise bakka dalagaa beektaa dhiyootan jijjiiree jirra. Sanumaaf kaaffee kee fayyadamuu dhiisan malee hamtuun ka jirtu natti fakkaatu. Atuu hunoon ma dhuftaami? Hambar mana keenya gamanaa waan hin galuufiin as gora. Hundaafuu mee garuu naaf bilbili. Taate ayyee. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Assalamu alaikum Fayruza. Wa alaikum salam baga dhuftee dhugumsa. Nagaamti. Fayya akkamii Fayruza. Jibriiloo maneera. Ni jiree. Wattas gabbeessimeenarra. Maali walloltani? Lakki maallaquma jalaa atame sanii faaru jira. Fayruza eenyu dhufe sam caasanii? Najiboodha. Lakki obboleessa kiyya dhugumsaadha. Seeni jinqaa duba. Assalamu alaikum Jibriil. Wa alaikum salam. Bilbila keetis waan dalagu boo. Hay sidide. Eeqa oggumee kan cafake. Duboo yoom galtaati? Isaan bar khalumaan dhufee abbaa kiyyatu hajaatamaa jira jeena yaami. Eeqa barraanaatu Najiboo san bakkatti awwaaltanii baasaa jeetiin. Hay abbaa kiyyaa dho'iseeteeti. Eeqa nama ammaan tanaa eenyu nama nasa? Jibriil akkamitti akkaneetta abbaa kiyyaan? Abbaan kiyya akkamitti dho'isaattu? Dhiisi Feeruza aarumaaf jedhisi. Duboo amma nagarree? Ammoo awwajjin turree baranaaf inni. Saayibban isaa bakka jiran hin beektu? Eessa zilaannee eessa dhaqachuu danda'a? Ani hin beekne dhugaa. Ayi akkamittiin beekne dhugumsa? Si wal nu barsiisee bar Jibriil. Haaya rabbiin dhabama isaa haa godhu. Dhiisi na baarini abaarsi faayidaan qabu. Isan deebisiniin jaasittu. Sa Jibriil yoon hin deebine maallaqa akkamitti argatta? Natti nan jamin tana moo wallolaan naa beekta guyyuu. Hayi dhuga baantii bar jechuun yoonni as deebi'uu baate maallaqa harkachuun akka jabaadha. Rabbiin nagaa anaa deebisuu jiidhu wayi godhi. Bahar qabriyaaf godhuuf hin joon. Mee dhaabbadhu haasa qabbanaa kaa'u. Way Jibriil. Wanbadeen akkana dasa taphatte. Obsi jeetu maan daddabelaan dhugumsa obsi jeena. Obsi Jibriil akkanatti aaruun gaarii miti obsi.
Meetti dhiisati. Hayaahuma toniis ni dabarti karaabii murteessee tambiiraalee dhufti. Saboo dhugoomsaa mucaantuun sin bilbilee. Abbaa bilbiltee turte telefoonaa to'addachite. Yoo maallaqan qabaan natiijaan itti kan naqa. Irra dhoytaniini. Lakki xiyyaa'uun qabdi abbaa Haashim. Dubumaatti hin bilbile boo. Ittiin ilaalu jira abbaati. Oo maashaallah bilbiltee kuno. Hello, assalamu alaikum. Amma ni dhaga'ama. Waalaikum salaam ni dhaga'ama leensaatinya. Ummaan maneerti. Ummaan gabbaate yaaboo. Eessa kuttee adde? Aruuza tokko dheeyte. Abbaan hoo ni jira? Ni jira. Itti naahan naha. Leensaa saanoo nan dubbistu. Dhugoomsa ammallee naafaan dhiisne isaati. Ummaa fi abbaas dura qabajeetii bar. Akkasi. Boo dhugoomsa asin kannitu ittiin ayi sumaatti haasawaa. Hodho abbaa. Aloo assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Baaba nagee qabdani? Fayya alhamdulillah yaa talatiyya fayya. Lagee aan seente qaayaa leensaatiyya. Alhamdulillah nagee aanin seenee baay'aatiin. Ummaanis nagee hayyee qabdi. Fayya ummaan teetis nagee qabdi. Salaamtaa itti naadhaa bingaa abba. Marabbaa yaa talatiyya. San ukkannaa nutus kaanii dubbisna. Anis adeeraan taafii bar. Eenyu si cinaa haasawaa abba? Haysummaa jira? Lakki abbaa Haashim tokko bar. Nabeeti as kan qaawanii dubbisa. Hello leensaatiyya leensa. Kunoo gaanii torkiin Itoophiyaa ammas muramte kunoo. Dhugoomsa oguma taraatii jaati hin torkee iddaan muramti dubbiin dhugaadha. Ambara waan maallaqa naa ergin jawni. Sabbaa Haashim maa dubbii ol keessa goote. Way mucaan fi fuudheen gadda qotte ammaa na fura baafadheette erga ammaan qubadheette. Maallaqaa fi maaltu dubbii akkana fite. Ni torki teenya osoo beektu akkamte akkana jetta. Ni torkillee numa jirti. Atis bara haasawaa dheeratte abbaa dhugoomsaa. Silaa dafteen akka nuu qabda. Andu'aayimaan godhaa fi malee akka waan gaafanne numa beektaa miti. Abbaa Haashim dhaabi waan akkanaa. Adeera bar bilbilaa to'adda murame malee waasaniif himti. Inshaallah yeroo biraatti dubbiste yeroo biffadhe. Anuuti yaaniin dubbisaa olii namuu silkii mata qaba. Maaltu teessanii na darare? Fitimee lakkoomsa siinaa him. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Bilkiisaa maali yaadaan fagaattee jirta? Ana Marwaan na baanta. Maali nagaa miti rakkoo si qunname? Lakki rakkoon hin jirtu alhamdulillah. Gaafii takkaan si gaafachuu fadhe malee. Naa fayyamta? Gaafadhu maa rakkoon qabu? Nagee haati. Fayya alhamdulillah. Waa'ee bilisee kaasuu nuun barbaade. Nama hamachuudhaaf karaa dheeraa kana na yaamtee abboleettiiti. Dhiifamaan yeroon qabu saniif. Laalaa lakkiisa hamachuufi miti. Homachuufis yoo taate ani hin barbaadu. Isii hojii wal quban qabdani? Eenyu wajjin? Bilisee haa. Waa wal quban qabne maaliif na gaafatte garuu? Ani hin beekne dhiyoo tana akkuma tokko haasoyti. Akkam akka tokko addanaa baasimee bilkisaa. Si gaafadhume waan takka. Isaa hangaammaan hin gaafanne? Ni sodaadhee bar. Gaafadhuun sodaatini. Eenyu hojii hariiroo qabda isaati? Hariiroo akkam baanta? Ta'obbolummaa haa. San nama hedduu haala koomsan qabu. Hariiroo taanoo? Tan baanta gaa naan galle obboleettiitiyya. Siin galle? Naan galle dhugaa. Dhiisiif irraa baqa. Lakkii sitti naaf ni dubbadhu. Ati eenyu fuudhuu feetesa? Tanuma natti heerumuu barbaaddu haa. Eenyu reessan? Hin beekne gaa sarrabumaa beekaa. Bilisee ta'uu ni dandeessi? Hin beekneen jeebar. Dhugoomsa ajjisa waan takka mari'anne? Haasofnee jira lakki. Waa humna takka haasofnee takkaa miti. Jechuun dhimma kiyyaa fi keetiin baana. Dubbannee jirreessan. Duuba maalirra walii galtan? Humaarra waliin galle. Ati maal yaadde silaa? Dhiisi bakka dhugoomsa hojii mari'anna. Hayaahuma toniis ni dabarti karaabii murteessee tambiiraalee dhufti. Hayaahuma toniis dhuma qotti lubbuu waan dhiyaate inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna.